taanaan hagi shamara san argatutti uf qabuu hin danda'u kun dhugaa dirree jiruudha. Shamarri takka garuu siree irrayyuu si waliin ciisteetu hin barbaadu yoo jettee of amansiiste buluu dandeetti. Dhiirri Qur'aana qabateetu kakatee yookiin matsaafaa godha kuma dhibba lama let's go. Dhiirri matsaafaa yookiin Qur'aana qabateetu kakatee sintuqu jedhee garuu algaarra bakka tokko ciisan taanaan kakuusan dagatee jira guutumaan guututti. Shamarri kana jechuun Nasri fakkeenyaaf amma Nasri ati fakkeenyaaf dhala osoo hamma feete si bareedde osoo hamma feete sitti waan feetaate dhala sammuun keetti yaanne jira si galee. Akkasuma immoo maammen immoo akka waan dhalaa marti wal qixaa dhalaa mataatirraa dhiirri illee uma dhiira ta'eef akkanamaan kaafatu wayii jira. Laki dhaluma feete jechaan jiru habibi dogoggoriin abdii culullee yaadan hin jenne hin jedhin. Ani kan jechaa jiru fakkeenyaaf shamarra tokko dhiirtii yeroo baay'ee jisii kan irra dhaabbatu dhalaa dudduuba kana qabdu jechuudha kan bifti bareedu kan akkas jasta bodiisi dhalaa waa mara qabdu taate kajeltu jirti. Dhalaa waa mara qabdu bareeduma waa mara qabdu. Ati immoo sammuu keessatti yaadne hin jirtu. Mee amma gaafii tokko sinaa gaafadhu maammi marraa eegala. Maammi shamarrarraa qaama shamaraa guutuurraa wanti dhugamaan sitti tolaa maali inni wanta ati seeraan jaalattu jararraa. Tokko qofa waa lama filatiin. Ani gaafa shamara jaalachuu jalqabee sii deebisa kaa nama fakkee obbolee dhiirota sarratti wantoota mul'atu dubbachaa jira malee nammallee wanta akkasii gaafii bakana waanuma namni jaalatu wal qabee laal waan laalte iji kan kee agartee sitti toletu simmeetii kee illee si kaasaa beektaa fakkeenya akka nama walii galaatii yoo laachi. Ati wanti dhugamaan shamarrarraa natti toletu maali inni fakkeenyaaf? Ani shamarrarraa wanti natti tolu amala seetti. Amala natti argitaa nyaate jirgitaa fayyaalessu. Nasri pointii argachiisuudhaaf shirratti jiraattu kun hin milkoofne. Abdi ati deebisi abdi naaf yaa deebisa gaafii kan. Gaafii ati gaafatte moo? Shamarraan waan natti tolama fakkeenya dabbaa ishee natti tolaa. Tokkoma filadhu. Ayya anam dabbaan fedhan akka jaabaatti. Maqaa duubaan deemaa ol jedhu. Kana jechuun abdiin fuuldura shamarranii deemu jechuudha. Dudduuba deema jechuudha akka saree. Dudduuba hordofee deema. Doktor Naafiyaatu maal jaalatta shamarraa dhugamatti wanti akka qofa filadhu osoo hidhamee. Kan immoo? Tokko qofa. Ija jaalataa oduu Naafiyaatu. Ani dammoo kan farnu immoo shamarrarraa. Subhanallah. Kan faris akka ilaal argitee batafatroo namu maasirra jiru laali kan lukaat doktor Naafiyaat namoota maasirra jiru abuun Nasrii kiyya jaalatu yaa waan akkasii. Lukaat fakkeenyaaf jechuudha doktor Naafiyaat ija jedhe akkuma sana ati ammoo jechuudha Nasriin jechuudha hidhiidha jette akkuma sana abdii culullee dudduuba jedhe ani ammoo amalan jedhe. Nuti arfan kunuyyuu fedhiin keenya garaagaraa namoonni as jala jiran 800 ol addunyaarra dhiirti jiru ammoo fedhiin isaa garaagaraa jechuudha laala argite dhugaa dubbate ana qofa angaruu doktor Naafiyaadiin waan tokko gaafatuu barbaada. Kaamalaallee sirri amalli isii gaarii yoo ta'e beektaa waa mara irratti gaarii maa kadabbaallee rakkoon qabu irra illee yoo rafe hooma fayyada ka kanfarii illee yoo akka kiyyallee kanfarii ka jaalatu muuxataa buleellee homaa rakkoon qabu. Mee asam ijata nageessa maal argatta? Galgilootii maali sii kenna? Yeroo ifaan naabeen keessattuu barbaadalli. Yeroo mabraatiin naabeen kan maal jechuun siyaasa ijoolleen baadiyyaa koo mabraatiin taa'u. Ijuma jaraa kana hin dhuggattamoo hin dabbartamoo maal si fayyada? Wallah dhugaatti mee maaluma fayyaddi? Mee bu'ammaan ijji si qabdu. Doktor Asaaf Qayyir doktor. Waan faayidaa qabdu jecha. Dhugaa bar. Naa jaallu. Amma maa hojii fayyaadha sakii amala jaalladhaa. Amala rakkoo miti. Ijjummaa shamaraa takka waan naan ijaa qabaattu malee ijaan qabne iyyuu yoo taate bakki biraa qabaa mi'aawu baay'ee jirarra. Ijummaa qabaattu malee bareedee baatee fokkisee maal si fayyadu? Gaafii kana nu haa deebisu. Tokkoffaani baay'isee gaafii keessa jalqabaa irra kaasee deebisa. Maal si fakkaate? Namni yeroo baay'ee
Baay'ee asirraa jalqaba. Yaadarraa jalqaba. Yes. Qunnamtii saalaallee dhiirri tokko asirraa kan ta'u yaada. Amma fakkeenyaaf amma silkii dhanaasaa kan itti ga'u jira bar tun arginu. Sigalee silkii manaasaa. Maaliif yaadaa immeejii wayii sammuusaa keessatti uumaa lammaffaa immoo silkii yeroo osoo sagalee masheellee dhagee kan simmeetii miira keessa galullee ni jira baay'ee. Maaliif interconnectedidha bakka baay'ee. Fakkeenyaaf ammaa yommuu inni yaadu sanatti narvii hormooniiwwan dhiiga dhiifamu hormooniin sun dhiiga keessa deemee gara dhaqee maal godhaa gara qaama saalaa dhiigaan guutamuutti deemaa qaamni saalaa dhiiraa sun ka'uu danda'a. Shamarree akkas. Kanaaf qaama keenya control kan godhu our brain. Baay'ee onneen nama jaalladhe sadan hin deeggaru baay'ee. Onneen nama hin jaallatu sammuudha baay'ee. Sammuudha kan jaallattu. Sammuudha malee onneen jaallalaaf gumamna. Onneen hojiin isaa dhiiga raabsuudha. Waan sammuun ajajii raawwachuudha baay'ee. Warri onneen jaallattan isaa sumatti. Kanaaf asirraa jalqaba waan ta'eef. Waa'ee ija kootti gaafa deebi'u ija sana yeroo ilaaltutti wanti tokko si gammachiisuu danda'a. Sitti tola waan ta'eef wanti nuti jenne kun raawwata jechuudha yeroo sana sammuun naqee yaada gara meeshaa sanatti erguu danda'a waan biraatti erguu danda'a. Gammaddaa gammachuu keessa galteenna hormooniin gammachuun gadhiifamu hormooniin gammachuu yommuu isaan gadhiifaman immoo miira keessa galta miira keessa galteennaan immoo hin qofforta dasi. Okay, ayyee miiraanii wanti kun kan raawwachaa jiru jechaa jirta Dr. Naafiyaad. Ayyee namni sun miira erga ta'e ka miironni kun amma dafanii deebii laata nuti jechuudha. Fakkeenyaaf shamarri tokko wizana below 5 minutes daqiiqaa 5 gaditti shamara argitu tokko jechuudha. Wayituma sanatti yaaddee gara biraatti ilaalcha biraatti fudhattee miirri ka'ee yookaan ilaalcha biraa keessa galuun kuni sammuun kun wayituma sana deebii laataaf moo akkami siluma wanti qophaa'e wayii jira dhiira keessa jechuudha. Namni tokko yeroo attractive ta'u fakkeenyaaf amma yeroo gammadu yookiin yeroo itti tolu yookiin miira keessa galu miira gaarii yoo itti dhaga'amu baay'ee sammuu keenya to'achuu dandeessa. To'achuus hin dandeenye. Fakkeenyaaf amma conscious mind and unconscious mind wantoonni jiru jira. Fakkeenyaaf amma miironni nuti to'achuu hin dandeenye baay'ee isaanii jiru yeroo takka. Fakkeenyaaf Doktor Erboonii fayyadamaa jirta sagaleen keenya jechite Erboonii fayyadamaa jirta? Kan koomiti. Okay, abdii culullee dhagaamaa sagaleen isaa qulqullinaan. Inni dhagaama yookiin ani sinatti dhagaama kan dhufaatti dhagaamaan jiru. Amma. Kanaaf wantoonni qaama keenya keessatti raawwatanii fakkeenyaaf ammati asii deemtee waa bittee deebi'u miti. Immediately microsecond raawwatu. Fakkeenyaaf amma anaasaan jira miti yommuu naasoo kan akkoo piroosesii kitaaba tokko ta'udha baay'ee. Fakkeenyaaf namni tokko haasoodhaan maal barbaachisa? Masliin kun yookiin immoo maashaan kun sochoodhaan maaltu barbaachisa? Enerjiin barbaachisa. Enerjiin kun maali? ATPdhaan foormutaa. Bifa kanaan deemameeti kan dubbatamu. Sigalee kanaaf within microsecond sammuuni hormooniin sun hin gadhiifamu hormooniin sun deemee achi ga'a. Yeroo sanatti namni tokko miira keessa gala jechuudha. Sigalee kanadha. Malee fakkeenyaaf amma namni tokko sammuutu hin jiraatin qaama saalaa yoo qabaate illee qaamni saalaa isaa hojjechuu hin danda'u jechuudha. Sigalee sammuu irratti hundaa'u. Inni dirqama. Qaamnumti keenya kun guutuun sammuu hin qabnu taanaan kaa'eessaa socho'an jechuudha. Anamma kana jechuu barbaade wayita yeroo baay'ee jechuudha. Fedhiin kun waan namarra injifatee ka'ee gara dogoggoraatti kan nama geessu kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni araada qaban fakkeenyaaf tamboo xuuxuu danda'u, akkuma sana ammoo jimaa qama'uu danda'u, akkuma sana araadaalee garaagaraa irratti jechuudha kan addiktiif ta'anii jiraatan baay'eetu jiru. Namoonni akkasii sun sammuu qabu. Sigalee sammuu osuma qabanii fedhiin yookaan ammoo wanti araadni qaban sun sammuu isaanii sana jijjiiree waan isaan hin feene sanatti galchuu danda'a. Namni tamboo xuuxu amma jaallatee hin xuuxu sigalee. Of to'achuu dadhabeeti. Namni jimaa qaama osuma nan dhiisa jedhee illee of to'achuu dadhabee deebee jimaa sana qamaa jechuudha. Akkuma sana dhiironnis yeroo shamarran arganii jedhan osuma shamarran irraa of qabuu barbaadan qaamni ishee sun attract godhee ka'ee dogoggorsiisuu danda'a. Nan dogoggore jedhee meeqa kan gaabbu jira dhaddacha fuuldura dhaabbatee akkuma sana jechuudha. Yaa miira waan ta'eef miira to'achuu hin dandeenye baay'ee. Sammuun dalagee barmaame sammuudhaan dalageen osoo itti yaadu baate wallaa hin dalagu. Gaabii saayikoo tokko si haa gaafadhu doktor kana warra baay'ee garuu saayikoloojistootaatu deebisa. Dhiirri tokko fakkeenyaaf shamara tokko yoo arge jaalalaaf caalii haqiqatti sirrees jaalalaaf caalii fedhiidhaaf hawwa fedhii siree irraa jechuudha. Haga argatuuf hawwa jechaadha. Shamarri takka garuu
dhiira tokko ka jaalatu eegaltuu fi dhugamattuu ka isa waa'ee isaa gadi bu'uun eegalu erga sireerra wal arganii ka'anii boodaadha. Ka isaa sireerra erga wal arganii booda hir'ataa deema jaalalli isaa baduullee danda'ayu. Maaliif akkuma bakka sana ga'uuf dhiironni baay'een jechuudha. Shamarri garuu indoom erga qammasanii arganii namni sun akkas goobazii ta'ee itti tole taanaan jaalalli isaaf qaban itti cimaa dhufaa jechuudha. Wanti kun ammoo wal faallaadha laal. Fedhiin dhiiraa haga wal qunnamtii saalaa waliin raawwatanitti jaalalli inni qabullee fedhiin inni fisii qabullee hawwiin inni siif qabullee. Ka shamaraa garuu erga waliin raawwattee kaatee booda indoom sirriitti jaalatu eegalti. As biratti akka nama fakkeenya saayikoolojistiitti haa ta'u yookiin doktorummaa keessatti illee jiraate akkamiin wanti kun garaagarummaa ta'uu danda'e. Nama saayikoolojistii baay'eedha. Qotee bulaan biyya keenyaa iyyuu beeka kanaati. Maal saayikoolojistii isa kam jettee fataa qotee bulaan maalis si beeka? Wallaahi hin beeka. Sanyii qamadii seetamu. Doktor Normaalii maal jalqabuma kaastee laa yoo ilaalte jechuun naachuraal dhiirri dhalaa caalaa pooligaamiidha. Pooligaamii jechuun maal jechuudha? Qorannoowwan garaagaraa baay'een isaanii akka mirkaneessi dhiirri dhalaa caalaa shamarran hedduu hawwaadha. Eegalee fakkeenyaaf amma seenaa baay'ee ilaaluu dandeessa. Seenota kanaan dura darban mootota darban baay'ee isaanis qorachuu dandeessa. Solomoon kan jedhamu dubartoota 1,000 ol kan inni fuudhee. Eegalee namooti baay'ee isaanii dhiironni maallaa tokkoffaa gaafuma uumaman jalqaba dhiiratu uumamee jedha Baay'ee kan gara Qoraanis akkas Addaamii fi Hewaan jalqaba Addaamtu uumame jedhama. Isa booda Hewaan ciistee keessaa cinaachisaa keessatti baateedha. Maal jechuu barbaadeni maal fakka tokkoffaan dhiirri tokko dhalaa gaafata. Hawaasa keenya birattis wanti baratame maallaa dhiiratu dhalaa gaafata si galee. Dhiirri maal jedhee yaada yeroo baay'ee dhalaa gaafata waan ta'eef dhalaa gaafatutti kan biraas gaafadhee argachuu hin danda'a kan jedhuuni baay'een isaanii kan attraaktii ta'an yookiin immoo fedhii ol isaa keessa yoo galanii kan biraa hojiinis gochuu hin danda'a jedhanii yaadu si galee. Dhalaan tokko garuu baay'ee tokkoffaa soosaayitii keessa ilaaltee dhiira gaafachuu hin danda'an hin gaafatan yeroo baay'ee yooma dhiirri gaafatu. Kanaaf godhanii kinta tokko godhanii iyyaarru tokkoffaa kan biraa carraa gaafachuu qabdu waan ta'eef nama Afrikaa baasuu dandeessu. Kan biraan immoo moor fakkeenyaaf sekshuwaaliin yookiin immoo wal quunnamtiin boondii jaalala keessumaa shamarreetti dhaabbatee shamarreetti boondii jaalala jabeessuu keessattuu immoo jaalala uumuu keessattuu immoo jaalala jabeessuu keessatti gahee guddaa taphata baay'ee. Dhiirri tokko yommuu wal bira ga'an jechuudha baay'ee close ta'an jechuudha baay'ee. Fakkeenyaaf amma wanta abbaa kee yookiin immoo wanta obboleettii kee godhe tarii obboleettii kee argaa jirudha. Obboleessa kee abbaa kee wajjin taphachuu dandeessa, bashannanuu dandeessa. Wanta abbaa fi haadha hiriyyaa ishee wajjin yookiin immoo hiriyyaa wajjin hin goone wajjin hin goote jechuudha. Yeroo sana boondiin yookiin immoo rileeshinii jabaataa dhufu. Kanaaf inni irraanfatan nama sana. Yaa jechuun tokko jiru kan waraaname irraanfatu wanti. Akkasin jettu maal godhaa karaa dheeraa nu deemsisaa oolta. Kan waraanee dagatullee kan waraaname hin dagatu. Amma maame satta jaan. Innaa akkasii yeroo baay'ee bareedaa dabarsinee gaafii kanatti gaafii koomantii jalatti namoonni nama shamara wayii jalaa baa shamara wayii jalaa baa shamara galchaa. Ayyee nasirratti firii qarree jiraara. Ayyee wayyee. Maraatuu nama fakkeenyaaf maraattuun jechuudha kan sammuun hin dalagne jechuudha sii galee warri sammuun isaanii nagayaan taane jechuudha. Hin kaafatu beektee wayita garii. In kaafatu fedhiillee qabu beektee. Mee wanti sunoo akkam erga sammuudhaan dalaga ta'ee jedhee koomantii jalattis namoonni barreessaa jiru erga silaatii jechuudha. Isaan sunoo ka sammuutti fakkeenyaaf fedhiin dhiiraa kun sammuudhaan dalagaa erga ta'ee jedhee sammuun qaba nama fakkeenyaaf namoonni maraatan jedhaman sammuu qabu jennee sammuu qabu fakkeenyaaf hawaasa fakkaate beektaa. Maraatummaa yeroo jennu keemikaalonni jiru fakkeenyaaf keemikaalli yookiin immoo keemikaalonni sammuu keessatti argaman jiru baay'ee isaanii fakkeenyaaf dooppaamin kan jennu fa'aa jiru sigaa.
keemikaalonni kun yommuu isaan baay'ee ol kaa'an yookiin yommuu isaan gadi bu'anii wantoota isaan dambi yaadaa haalli dubbii isaanii jijjiiramuu danda'a. Siigalee kanadha. Fakkeenyaaf amma sammuu qaban utuu jetteetii arganuu hin danda'anii deemuu hin danda'an. Fakkeenyaaf amma kutaa sammuu keenya keessaa medullaanii sirna argansuu keenya kan to'atu namni